Hashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwus akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin qaqqabu jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwus. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibba Oromiyaa aanaa Liibaanii fi lixa Harargee aanaa Gammachis keessatti waraana faashistii PPT kan jedhuun humnoota wal makootaa raayyaa biyyattii dabalatee hedduu isaanii du'aa fi madoon adabu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gabrummaa uummata Oromoo irratti hidda gaffageeffatte hundeedhaan buqqisuuf qabsaa jira kan jedhu qawweedhaan koloneeffattoota gogombisaa jiraachuu kan beeksise. Dhiheenya kana ammoo humna haaraa godinaalee Oromiyaa irratti ammoo murni bilisiginnaa raabsaa tures humnoonni kun jajjabe WBOdhaan akka gaariitti ammoo qolatamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Duula akka haaraatti mootummaan Abiyyi Ahmad jalqabe kana abdii fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo kaleessarraa eegaluun kibba Oromiyaa aanaa Liibaan gandoota garaagaraa keessatti waraana maafiyaa Abiyyi Ahmad maqaa duulaatiin waraana bilisummaa Oromoo WBO barbaaduuf socho'an irratti tarkaanfiilee ilaalessaa fudhatee WBOn humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibbaan kan lakkaa'aman barbadeessuudhaa fi 80 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu WBOn kibba Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaa lola kanarratti isaan mudateenis ammoo waraana isaanii danuu konkolaataa jahaan reeffa isaanii madoo isaanii gara magaalaa Nageellee Booranaa galfatanii akka turanis waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ifoomsee jira. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn warreen dirree Jaal-Elamoo Qilxuu irraa akka abbaa isaanii diina gogombisaa jiran ammoo WBOn zoonii har'aan tanas caamsaa 10 akka bara 2023 ganama irraa eegaluudhaan hanga halkan kanaattis godina lixa Harargee aanaa Gammachis bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu isaanii barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. Yeroo gabaasni kun qindaa'utti ammoo lolli itti fufee kan ture yoo ta'u gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn zoonii bahaatii fi gama kaanii zoonii kibbaa injifannoo guddoo argachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessanii akka jiranis imanii injifannos labsachaa jiru. Mootummaan ammoo kanarratti waan jedhe qabaachuu baatus callisumaan lolasaa itti fufee jiraachuunis himamaa jira. Lolli guutuu Oromiyaa keessatti deebuun akka haaraatti dhohe WBO fi mootummaa gidduutti jabaatee kan itti fufe qondaaltonni mootummaa bilisiginnaa damee Oromiyaa ol aanoo ta'anis lola kana hoogganuudhaaf duula jabaa bananii kutaalee Oromiyaa garaagaraatti humnoota mootummaatii wajjin bobbaafamanii jiraachuunis himamee jira. WBOnis ammoo haaluma gaariin isaan keessummeessaa akka jiruu fi hedduu isaanii akka baala mukaatti harcaasuudhaan Oromiyaa lafa awwaalcha isaanii godhaa jiraachuus beeksisee jira. Waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jiddu galeessaas raasaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humni isaa karra shanan marsee lola guddaa gaggeessaa jiraachuus erga beeksisee bobbulee jira. Lolli guddaan guyyaa har'aan tanaa Shawaa Bahaa keessatti aanaa Daammii Tulluu fi akkasuma Jiddoo Kombolchaa dabalatee bakkoota hedduutti WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola diirama kanarraa kaasuudhaan Daammii Tulluu fi Jiddoo Kombolchaatti gaggeesseen humnoota mootummaa hedduu isaanii barbadeessuus beeksisee jira. WBO fi mootummaan yeroo garaagaraatti injifannoo gonfachaa jiraachuu yeroo ammaatti beeksisaa kan jiran. Lolli hammaachuudhaan lafa irra taree humni qilleensa biyyattiitis keessatti hirmaachuu irratti argama. Aanaa Qaaqii Liibaan Cuqqaalaa dabalatee aanota biroo keessatti guyyaa har'aan tanaa humni qilleensa Itoophiyaa dirooniidhaa fi akkasuma gama biraatiin helikoophteraan haleellaa gaggeessaa turuunis himamee jira.
akkasuma woboon ammoo bosat keessattis injifannoo gonfachuus himaa jira. Mootummaan ammoo gama isaatiin dugda booraa fi fantaallee keessatti humnoota waraana bilisummaa Oromoo ABO shanee adabaa jirra jechuudhaanis himaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon ammoo yeroonii fi mootummaan dugda booraa fi akkasuma fantaallee keessatti ABO shanee adabaatiin jira jedhu gimbichuu fi lume dabalatee bakkoota hedduuttis tarkaanfii jajjabduu fudhateen humnoota mootummaa kumootamaan lakkaa'aman barbadeessuun biyyatti makuun injifannoo gonfachuus beeksisaa jira. Baashawaa keessatti waraanni woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru guyyaa kaleessaatti as hammaachuudhaan ammoo kan itti fufee humnoonni danuun achittis lola meeshaalee gurguddoon gaggeessaa jiraachuun himamee jira. Keessattuu Adaammii Tulluu fi Jiddoo Kombolchaatti waraanni bilisummaa Oromoo woboon kutaa waraanaa lama kan mootummaadha barbadeessuunis himamaa jira. Tarkaanfiiwwan jajjabduu giddu galeessa keessatti fudhatamaa jiruun humni ajajaa waraanaa itti aanaa Jaalsanyii Nagaasiin ammoo durfamu kun yeroo ammaatti muddama guddaas uumuun himamaa jira. Woboo fi mootummaan kan durii caalaa jabaachuudhaan ammas wal haleeluu itti gatta'anii jiru. Ameerikaan ammoo gama isheetiin wal waraansi dhaabbachuu qaba. Sagaleen dhukaasaa dhaga'amuus hin qabu Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii keessatti jechuudhaanis kaleessa waamicha gootee kan turte. Har'aan tana ammoo Baashawaa keessatti aanota hedduu keessatti lolli guddaanis gaggeeffamaa jira. Akkasuma Shawaa Lixaa keessattis wal waraansi woboo fi mootummaa jabaachuun itti fufee jira. Wallagga dabalatee amma kibba Oromiyaatti humnoonni woboo fi mootummaadha meeshaalee gurguddoodhaan lola wal gubbattis gaggeessaa jiraachuutu mul'ata. Mootummaan Ameerikaa ammoo lola woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun lammiileen nagaa hedduun isaanii miidhamaa jiru. Kanaafuu ammoo lolichi dhaabbachuun gama mariitti adeemuu qaban jechuudhaanis akeekkachiisa jabaa mootummaa Itoophiyaatiif dabarsuudhaan waraana bilisummaa Oromootiifis waamicha gochuun ishee guyyaa kaleessaattis ni yaadatama. Lolli Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee kan itti fufe. Jiddu galeessaa fi lixa dabalatee bakkoota hedduutti waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota mootummaa aleelaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo waraanichaa wajjin hin araaramnu, waraanicha hoogganaan qabu balleessinu malee jechuun kanaan dura dubbachaa kan turan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin araarri barbaachisaa wanti araaraan hin furamne hin jiru jechuun waamicha godhee kan tures ammoo lolichatti cichuu filate lolli guddaan Oromiyaa bakkoota garagaraatti gaggeeffamus itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboonis humna balleessuu fi uummata Oromoo balleessuuf Oromiyaa keessa galee barbadeessaatiin jira, akka baala mukaatti harcaasaatiin jira jechuun himaa kan jiru. Bakkoota hedduuttis injifannoo gonfachuudhaan lafoota baay'ees qabatee akka jiru beeksisee jira. Yeroo bifa kana waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu beeksisaa jiru kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa erga waamicha godhee lola guddaa labsee booddaas amman tana pirezidaantiin naannichaa Shimallis Abdiisaadha. Araaramuun barbaachisaadha. Yeroo nuti araara labsinu warreen dallanan maal isaan galche jechuudhaan Shimallis Abdiisaa warri Amaaraa akka waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan walitti fayyan akkam barbaanni ifattis dubbatanii jiru. Kun isaan hin galchu. Alagaa yeroo nuti walitti fayyinu ni dallana. Kuni ammoo isaaniif kisaaraa guddaadha. Araarri barbaachisaadha. Fayyuun keenyas waan hin oolle jechuudhaan Shimallis Abdiisaa yeroo dubbachaa jiran kanatti lolli guddaan guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa federaalaa fi naannoo dabalatee bakka maratti gaggeeffamus itti fufee jira. Woboonis ammoo dhiheenya kana marii gaggeessaa turuu kan beeksise. Marii isaatis erga goolabee imala akka haaraatti jalqabus kan beeksise, bakkoota hedduus qaqqabaa akka jiruu fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessuu cinattis booji'aa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo woboon lixaa fi akkasuma jiddu galeessaa fi kibbatti argamus beeksisee jira.